Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya bakka jirtan hundatti isin dhaqqabu jecha TV waliifirraa oduulee saatii tanaaf qindeeffanne isin biraan keenya oduu tan isinitti himtu'an Asaantii Mahammadi nufaana tura. Baankiin Gadaa tajaajila mirkaneessa galmeessa ragaalee federaalaa waliin hojjechuuf walii mallatteesse. Baankiin Gadaa tajaajila faayinaansii isaa ammayyeessuuf tajaajila mirkaneessa galmeessa ragaalee federaalaa waliin guyyaa har'aatti magaalaa Finfinnee waajjira muummee Dololloo Biddeenaatti waliin hojjechuuf walii mallatteessaniitii jiru. Girmaa Guddisaa dabalata qaba. Baankiin Gadaa tajaajila faayinaansii isaa ammayyeessuuf tajaajila mirkaneessa galmeessa ragaalee federaalaa waliin guyyaa har'aatti magaalaa Finfinnee waajjira muummee Dololloo Biddeenaatti waliin hojjechuuf walii mallatteessanii jiru. Tajaajilli baankiin kennu cinaatti sanadoonni namoonni akkasumas dhaabbileen garaagaraa baankii waliin hojjetan dhugummaa sanada sanaa mirkaneessuuf jecha tajaajila mirkaneessa galmeessa ragaalee federaalaa waliin mallatteessuun murteessaa ta'uu pirezidaantiin Baankii Gadaa obbo Waldee Bultoo himanii jiru. Guyyaa har'aa kanasitti argamneef tajaajila bakka bu'umsaa wajjin wal qabate baankiin tajaajila adda addaa laata. Tajaajila adda addaa laatu keessatti bakka bu'umsa qabatanii namoonni adda addaa sadarkaa adda addaatti tajaajila barbaaduuf dhufu. Yeroo dhufan dokumentii isaan qabatanii dhufan kun dokumentii sirriidha moo sirrii miti isa jedhu addaan baafachuudhaaf qaamni sadarkaa federaalaatti aangoo fi taayitaan laatameef qaama kana waan ta'eef isaa wajjin haasa'uudhaan teekinooloojiidhaan deeggaramne baasii malee akkaataa tajaajila argachuu dandeenyu kanarratti walii gallee waan tureef achirratti kan walii galle sana walii mallatteessuuf asitti argamne jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti namoonni yookiin dhaabbileen sanada sobaa qabatanii tajaajila hin malle baankii irraa argachuuf namoonni yaalan waan jiraniif rakkoo kana hambisuuf ammoo sanada dhugaa namootaa fi dhaabbilee argachuuf dhaabbata mootummaa kan ta'e tajaajila mirkaneessa galmeessa ragaalee federaalaa waliin hojjechuuf waliigaltee irra kan geenye jechuun obbo Waldee Bultoon kan dubbatan. Yeroo ammaa kana dokumentoonni adda addaa namoota sirriin taaneen haala dogoggora ta'ee fi haala soba ta'een dokumentiin dhiyaatee dokumentii soba ta'een immoo tajaajila isaaniif hin malle fudhachuudhaaf namoonni yaalan waan jiraniif inni kun immoo rakkina uumuu baay'ee bal'aa waan ta'eef rakkina sadarkaa dhuunfaatti kan uumuu qaba. Jaarmiyaalee lamaan irrattuu akkasuma dhiibbaa addaa uuma. Isa kanaaf furmaata ta'a jennee waan yaadneef isaanis akka itti gaafatamummaa fi qaama mootummaa kana hojjetutti sadarkaa kanatti qophaa'anii waan teekinooloojiidhaan dhiyeessaniif nullee kanatti tajaajilamuudhaan tajaajila sirrii ta'e saffisaa ta'ee fi qulqulluu ta'e kennuudhaaf akka dandeenyuuf jara wajjin haasofnee sadarkaa kanarra geenye jechuudha. Sanadoonni sobaa dinagdee hawaasummaa siyaasaa fi sadarkaa biyyaa irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisaa jechuun daayirektarii tajaajila mirkaneessa galmeessa ragaalee federaalaa kan ta'an obbo Daagatoo Qumbee himanii jiru. ሰነዶች በአግባቡ በማይረጋገጡበት ጊዜ ሰነዶኒም yeroo seeraan hin qabamnetti hanqinaa fi qulqullinni sanadootaa yeroo uumamu ሰነዶኒም sobaa wayittii heddummaatan dinagdee biyyaa sirnaqaa fi investimentii irratti rakkoota jechuudha. ትልቅ ተግዳሮት ሆኖ ይቆያል ማለት ነው። ባንክሌ ወሊን ሰበብኒ ወሊን ሆጀኑ ሰነዶኒ ኩኒን ባንኪዳፍ ሄዱ ዋን በርባችሱፍ ሰነዶኒ ነሞታፍ ዳብሌ ዱጋታው ሳም ከለቱማን ኦንላይን ረተ አርገቹፍ ከን ገርጋሩታው ኦቦ ደገቶን ከኒመን ለምንድነው ኢንተግሬሽን ምን ሰራው ጥቅሙስ ምንድነው ያለ እንደሆነ እነኚህ ሰነዶች ማሊፍ ወልቲ ደሚንሳን ሆጀናም ፋይዳን ይሳሁ ማሊዳ የጀኔም ሰነዶኒ ኩኒን ባንክሌፍ ባየ በርባችሱም ተጃጅለምቾኔም ሰነደ ቀባተኒ ባንኪ ዴመን ሰነኒ ሱን ኑብራ ጅራቹ ሳፊ ስሪተውሳ መርከኔሱፍ ረጋሌም ኑብረት ተርገመን ባንክሌን ገረኬኝ ሱን ዱፊን ኦንላይን ራቲ አርገቹን ኤየማ ነርገቱ ይቹዳም እኛ ጋር ያሉ መረጃዎችን ባንኮች ኦንላይን ላይ ወደኛ ሰራተኛ መላክ ሳያስፈልግ እዚህ ሆኖ የማይት ፍቃድ ያገኛሉ ማለት ነው። የሮማ ከነ ከሰቲ ደሜሌን ባንኪ ገዳ 47 ጋሃን ይጅሩ ደሜሌን ኩኔንስ በየከኛ በካዳዳቲ ከነርገሙ ይተው ተጃጅለ ለራብሊሳ አልራያን ጀደሙን ባንኪች ከን ኤገለ ተውሳስ ፕሬዝዳንት ባንኪ ገዳ ኦቦ ወልዴ ቡልቶ ሂማኒ ይጅሩ የሮማ ከነ ከራ ታጅለ ኢድሌቲን ደሜ 73 ቀምና ደሜ ወንኩን ቢዮት ከኛ ከሰ ዶ አደዳ ተርገሙ keessuma zoonii sarkaa zooniitti iddoo baay'eetti bannee jirra. Itti fufiinsaanis
damee bal'isuudhaan hojii hojjechuuf itti deemaa jirra. Kana qofaa miti teekinooloojiidhaan deeggaramuudhaan digital banking akkasumas tajaajila dhalaalaa birasa ta'e Alrayaan isa jedhu biraandii akkasiitiin foddaa kanaaf qophaa'een tajaajila haala adda ta'een laataa jirra. Naannoo Tigraay waraana waggoottan lamaaf gaggeeffame keessatti daa'imman gara 30 ol ta'an maatii irraa adda ba'anii jiraachuun himame. Naannichatti lakkoofsi daa'imman daandiirra jiraatan erga lola kanaa haalaan dabalee dhufeeras jedhameetii jira. Ammatti naannicha keessatti miidhaa waraanni dhaqqabsiiseen daa'imman 30 ol maatii irraa addaan ba'anii rakkoo keessa jiru jechuun waajjirri dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota naannichaa beeksise. Waajjirichatti ogeessa inspeekshinii tajaajila daa'immanii kan ta'an Daawit Geetaachoo yeroo waraana naannichatti sababa adda addaatiin daa'imman hedduun maatii irraa adda ba'anii akka turan ibsaniitii jiru. Ijoolleen kunneen maatii isaanii wajjiin akka qunnaman biiroo dhimma daa'immanii gaafachaa akka turanis himaniitii jiru. Ogeessi kun waajjirri isaanii hanga ammaatti daa'imman 3,800 ol maatii isaanii wajjiin walitti fideera jedhe. Haa ta'u malee naannichatti ammas daa'imman 30,000 ol maatii isaanii irraa adda ba'anii rakkoo keessa akka jiran ragaan biiroo isaaniitti dhufu akka mul'isu himaniitii jiru. Magaalaa guddoo naannichaa Maqalee qofa keessatti daa'imman 15,000 ol maatii isaanii irraa adda ba'anii daandiirra akka jiran eerameetii jira. Daa'imman kunneen sababa hanqina nyaataatiin du'a dabalatee dararaa garaagaraa argaa jiraachuu aanga'aan kun himaniitii jiru. Amma magaalaa Maqalee dabalatee daa'imman hedduun daandii magaalotaa gurguddoo naannichaa irratti qorra keessa jiraachaa jiru. Lakkoofsi ijoollee waraana kanaan maatii dhabaniitis heddummaachaa jira jedhame. Rakkoon sababa lola mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF jidduutti dhalche naannicha keessatti lakkoofsi daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gad ta'ee fi haadholiin dhukkuba adda addaa fi beelaan du'aa jiran guyyaa guyyaadhaan dabalaa dhufu waajjirichi himeetii jira. Mallattoon dhibee utaalloo fi influenza iddoolee garaagaraatti mul'achaa jiru akka hin babal'anne hawaasni of eeggannoo taasisuu akka qabu ministeerri fayyaa hubachiise. Finfinnee dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraatti dhibeen utaalloo fi influenzaan mudachuu qorannoo gaggeeffamee mirkanaa'u ministeerri fayyaa ibseetii jira. Jalqaba baatii onkololeessaatii eegalee dhibeewwan kunneen bal'inaan mudachuu qindeessaan garee deebii laataa COVID-19 Dr. Mabraatuu Maaseebboon ibsaniitii jiru. Inistituutiin fayyaa hawaasaa qooda fudhattoota waliin ta'uun namoota 2,000 samuuda fudhachuun qorannoo taasiseen dhibichi mudachuu mirkanaa'uu himeetii jira. Dhibichi iddoo uummanni itti heddummaatu kanneen akka manneen barnootaa, gabaa, dhaabbilee fi kanneen biroo carraan babal'achuu olaanaa ta'uu eerameetii jira. Hafuurri xiqqaachuu, miirri dadhabbii fi kanneen biroo mallattoo dhibichaa ta'us ibsaniitii jiru. Harka haalaan dhiqachuu fi haguuggii fuulaa fayyadamuun dhibicha ittisuuf kan danda'amu ta'us himameetii jira. Waan ho'aa fi dhangala'oo gahaa ta'e fayyadamuu akkasumas yaala barbaachisu argachuun dhibichi akka hin babal'anne of eeggannoo taasisuu qabas jedhaniitii jiru. Jaalatamoo daawwattoota keenya oduuleen keenya ammas akkuma itti fufanitti jiru amma immoo gara oduu biyya alaattiin isin dabarsa. Moozaambiik weerarri dhibee vaayirasii utaalloo simbirrootaa yookaan bardi filuu Afrikaa kibbaarraa gara biyya isheetti babal'achaa dhufuun walqabatee lukkuuwwan 45,000 gubdeetii jirti. Kibba Moozaambiik keessatti lukkuuwwan 45,000 ol qalamanii gubatanii awwaalamaniiti jiru. Akka qondaaltonni biyyattii jedhanitti tarkaanfiin kun kan fudhatame tamsa'ina vaayirasii utaalloo simbirrootaa yookaan bardi filuu ittisuuf kan kaayyeeffate ta'us ibsaniiti jiru. Simbirroonni baatoo vaayirasichaa kunneenis biyya ollaa Moozaambiik kan taate Afrikaa kibbaa weerara dhibee kanaan miidhamteerraa gara biyyattiitti kan seenan ta'us himameetii jira. Wayita ammaas weerarri vaayirasii kanaa Moozaambiik kutaa kibbaa bulchiinsa Inaambaanee keessatti kan argamtu aanaa Morumbeen jedhamtu keessatti daran babal'atee jiraachuu aangawoonni biyyattii ibsaniitii jiru. Aangawoonni dhukkuba kana to'achuuf yaalaa jiraatanis vaayirasichi kutaalee biyyattii biroottis babal'achuu danda'a sodaa jedhu akka qaban himaniitii jiru. Influenzaan simbirrootaa dhukkuba daddarbaa lukkuu fi simbirroota bosonaatti dhufuudha. Dhibeen kun guyyoota muraasa keessatti karaa haxxifannaa simbirrootaa yookaan karaa nyaataa fi bishaan faalameen babal'achuu danda'as jedhaniitii jiru. Moozaambiik keessatti weerarri kun guyyoota darban keessa keessumaa magaalaa guddoo Maapuutoo jedhamtu keessatti gatiin hanqaaquu yookaan killee akka malee akka dabalu taasiseetii jira. Giddugaleessaan gatiin hanqaaquu tokko maallaqa Moozaambiik meetikaala 350 irraa dachaa 2 dabaluun gara meetikaala 600tti akka ol ka'u taasiseetii jira. Lukkuuleen 45,000 gubatan kunneenis hanqaaquu dhukkuba simbirrootaatiin qabaman waliin qunnamtii qabaachuu isaanii Daayiriktarri
misooma beeladaa biyyaalessaa Moozaambiik Ameerikoodaa Konseekoo himaniitii jiru. Lukkuuwwan kun hanqaaquu akka hanqaaqaniif jecha Afrikaa kibbaarraa gara Moozaambiik kan fidaman ta'us himaniitii jiru. Afrikaan kibbaa weerara utaalloo simbirrootaa yookaan bird flu kanaan wal'aansoo qabaa kan jirtu yoo ta'u, kanaanis qonnaan bultoonni biyyattii lukkuuwwan hanqaaquu yookaan killee miliyoona 7 hanqaaquu yookaan buusuu danda'an akka ajjeesan kan dirqisiisee akka ta'es gabaasni jiru ni mul'isa. Weerarri dhibichaa dhiyeessii hanqaaquu fi foon lukkuu irratti hanqina uumeetii jira. Moozaambiik sanyiin lukkuu fi bu'aan isaan irraa argamu Afrikaa kibbaarraa gara biyya isheetti akka hin seenne dhorkaa yookaan uggura keessee jiraachuu Daayirektarri misooma beeladaa biyyaalessaa Moozaambiik Ameerikoodaa Konseekoo himaniitii jiru. Weerarri dhibee kanaa akka hin babal'anneef mootummaan sochii dhiyeessii lukkuu hanqaaquu fi nyaata beeladaa kutaa biyyattii Morumbeen irraa gara kutaalee Moozaambiik birootti taasisuu dhaabeetii jira. Oduu kanaaf immoo Afrikaan Niwus akka madda oduutti wabeeffanneetii jira. Lola Israa'elii fi Falasxiiniin hanga ammaatti namoonni nagaa 6,000 siqan ajjeefamaniitii jiru. Lola Israa'elii fi Falasxiin jidduutti hammaachaa jiru irratti mari'achuuf har'a Kaayiroo Ijiptiitti hooggantoonni biyyootii addunyaa 20 ta'an mari'achaatii jiru. Hirmaattonni marii kanarratti argamanis pirezidaantii Masrii Abdul Fattah Al-Siisii, pirezidaantii Filisxeen Mahmuud Abbaas, ministeera dhimma alaa UK James Cleverly, hoogganaa olaanaa United Nation Antonio Guterres, hooggantootii biyyootii Arabaa fi bakka buutonni biyyoota akka Israa'el, Hamaas, United States fi Iraan faarraa dhufan argamaniitii jiru. Egaa daawwattoota keenya oduuleen saatii kanaaf qabannee kana gaammaa turanii oduu isinitti himuudhaan kan isinii wajjin turte an Asaantii Mahammadiin ture. Filannoo keessan waliif TV taasistanii hanga ammaa waan nu wajjin turtaniif galatooma.